Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaantubee akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kiyya galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa ammallee har'allee jechuudha deebi'eetiin dhufeen jira. Egaa waan beeknu waan arganirraa walii qooduun kaayyoo keenya gara fuulduraatis fi kan ammaatis jechuudha. Egaa hamma ammoo qophiin ani isinii qabadhee dhufee waan xiqqoo mi'ooftuu bareedduu kan jireenya keenya keessatti nu barbaachistudha jechuudha. Innis maal jedha seetan? Kallattii fiigduu adda baafadhu jedha. Mee kallattii fiigduu adda baafadhu jechuun maal jechuu isaati? Namni tokko osoo hin fiigin yookaan osoo fiigichaaf hin ka'in maal gochuu qaba? Akkasuma jireenya keenya keessatti hoo maal gochuu qabna? Gaafa deemichaaf kaanu yookaan ariifannaadhaan gaafa bakka tokko gahuuf deemnu maal irraa akka of eeguu qabnu jechuudha. Hubadhu jedha. Hubadhu osoo fiiguu hin jalqabiniin dura kallattii akkam akka fiigduu adda baafadhu. Osoo waan tokko hin murteessin dura murtii booda waan dhufu tilmaami. Amaloota 3 dhiisuu qabda. Abdii kutachuu dhiisuu qabda. Hammeenya hojjechuu dhiisuu qabda. Nama tuffachuu dhiisuu qabda. Yeroo hedduu kan jireenya keenya jijjiiruu humna alaa dhufu osoo hin taane humna sammuu keenyaa maddisiisuudha. Yaada namni biroo nuuf kennu irraa yaada sammuu keenya burqisiisitu nu hooggana. Kanaafuu waan gaarii hojjechuuf waan gaarii yaaduu qabna. Akka saayinsiin jedhutti namni tokko jiraachuuf wantoota akka bu'uuraatti barbaachisan nyaata, uffataa fi mana jireenyaatti jedhee lafa kaa'a. Garuu jiraachuuf kun gahaa miti. Jiraachuuf gammachuu qabaachuunis barbaachisaadha. Namni gammachuu hin qabne, namni kolfa isaa harkaa bade jiraachuun hedduu itti ulfaata. Du'uu filata. Kana irraa kan argitu hubachuu danda'a. Jireenya gammachuu jiraachuuf nama ta'uu kee yeroo hundaa yaadadhu. Namni kamiinuu qixa akka taate of amansiisi. Namni eenyummaa isaan wal qixa. Dooktora, Pirofeesara, barsiisaa waan fedheeyyuu haa ta'u. Kunneen eenyummaa isaanii osoo hin taane maalummaa isaaniiti. Namni kan madaalamu ammoo maalummaa isaa osoo hin taane eenyummaa isaani. Kanaafuu ati nama ta'uu kee amani. Akka duutus hin dagatin. Namaaf ilaalcha gaarii qabaadhu. Nama gargaari. Gaafa nama tokko gargaarru isa gargaarame caalaa kan gargaaretu gammada. Namoota si miidhan dhiifama godhi. Kun gammachuu dhokataa danuudha. Na amani warreen armaan olii kana raawwattee salphumatti nama gammachuu qabu ni taata. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma dubbise jechuudha. Maal godhuu akka qabnu jireenya keenya keessatti akkasuma akka gammachuun yoo jiru booda immoo gaddis jiru ofitti himuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo namni tokko nama ta'uudhaan qofa kan madaalamu eenyummaa isaatitu madaalama malee maalummaan isaa akka hin madaalamne. Akkasumas immoo jireenya keessatti akka abdii kutachuun namarra hin jiraannee fi jireenya keenya keessatti nyaata, uffataa fi manni jireenyaa qofti gahaadha jennee ofitti amanuu akka hin qabne. Fakkeenyaaf namni tokko gammachuu nageenya yoo hin qabaatin jiraachuu waan dandeenyeef
kunniin gahaa miti. Nyaataa fi uffata qofaa fi mana jireenyaa argatee nam tokko gaaf gammachuun argatiin jiraachuun baay'ee ulfaata. Akkasumas osoo addunyaa tanarraa deeme itti tolaadha jechuudha. Egaa kanan isiniin jedha wantoonni asirratti isiniif dubbisaa ture kan amma haga ammaatti na hordoftanidha. Namni yeroo jiraatu keessatti akka du'ullee beekuu qaba. Yeroo jiraannu keessatti immoo wantoonni gaariin akka nu barbaachisan fakkeenyaaf namarraa gaarii eeguu osoo hin ta'in ofii keenya gaarii hojjennee namatti mul'isuudhaan haala saniin jireenya keenya keessatti hanga addunyaa tanarraa darbinutti waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan waan gaarii keessaa gammachuun jiraata waan ta'eef gammachuu argachuudhaaf waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo nama rakkate tokko gargaaruun barbaachisaadha. Sababni isaa gammachuu nuuf kenna waan ta'eef nama rakkate tokko nama dhiphate tokko bira darbuu osoo hin taane rakkina isaas yoo furree warra rakkina furamisan osoo hin ta'in nuyi warri rakkina isaa nama rakkatee kana furre hedduu gammanna jechuudha. Namni gaafa rakkina keessaa bahu akkas ta'uu qabna. Akkasumas immoo namni tokko ani nama jedhee ofitti amanee yoo deeme nama kamiinuu akka wal qixa ta'e yoo amane gammachuun isaa daraan dabala jechuudha. Maaliif namoonni hojii qabanidha fi miti fakkeenyaaf baratanii Profeesara akkuma duratti isin dubbise Dooktora barsiisaa kanaan miti namni kan madaalamu. Namni tokko nama ta'uu qofaan yookaan immoo eenyummaa isaan akka madaalamu jechuudha. Dubbisa kana keessatti isin immoo caalatti akka waan gaarii waan ana caalu kanarraa hubattan abdii guddaan qaba. Turtii gaarii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti isiniin jedha. Nagaan naa tura.